يويا الشما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المانا يا كم فقط يوجرتن بكون جرتني في لكم جرتن كم يكون جميل ربي بالله بودان اسم براجرات وسناك كابو سنجل كوني channel YouTube روم فاكوتي يوكان كم متى كوتي وكان مو كان أبو أجب يوكان كان أبو رمو إن شاء الله مكان سال جيرون دندنيا I think مثلاً أكاسي إن شاء الله كان بودا غرسوتا بيزنس gara-gara odeeffannoowwan gara-garaa ragaawwan adda addaa odeeffannoo yookaan marrajaa adda addaa karaan ittiin dhageeffatuuf ittiin hordofuu dandeettan karaa YouTube isa kanaatiin jechuudha inshallah. Kanaaf hordoftoonni chaanaalii YouTube Ummu Ajab warri taatan achiinis asiinis nu hordoftan jechuudha. Wanti amma karaa kana isin dhufeef immoo Ummu Ajab inshallah guyyoota muraasa booda gara Qaataritti deebiti. Sababa sanii wal qabatee viidiyoo hojjechuu fi gadi furuu kan hin qabu immoo karaa YouTube dhuunfaa kootiitiin ta'a jechuudha. Yaa chaanaalii YouTube kanallee hin qabu ture isiitu naa kenne haa ulfaattu galatoomtu akkasii isiniin jedha gabarumaan immoo isii galatoomfachuun barbaada jechuudha. Akkas kanatti aansuudhaan immoo waan isin jechuu barbaadu yoo jiraate du'aayii jabduu akkanaa gootaniin barbaada. Sababni isaatis yaa isin kaleessa waan jiru isinii kaastee turte YouTube irratti karaa chaanaalii kaanitiin jechuudha. Alhamdulillah rabbil alamin hojii gahaa akkuma qabutti ta'e wanti deemtuuf kuni dhabaaf yookaan waan wayii osoo hin taane yookaan gabroomuuf dirqamatti ammallee deebitee mana madaamii keessa hojjechuu qofaaf osoo hin taane waan fooyyeffatuu qabnu waan kana caala hanga rabbii yoo jedhe inshallah waan amma qabnuuf waan amma harkarraa qabnu kana caalatti daraa waan wayii waan mijeessuu qabnutu jira. Waan san gochuudhaaf immoo isiin as teettee waan san mijeessuu irratti yeroodhaaf haalli isiidhaaf hin mijanne ammatti bakka mara jiru kana dhaabattee ofii isiitiif waan san gochuu hin dandeenye kanaaf jecha dhimma dalagaa garaagaraatiin asiillee waan achi geessitu jira achiillee waan as deebistu jira waan kana wal qabatee waggaa takkaaf yookaan sanii ofillee ta'uu hin danda'ama waan wayyaaluudhaaf deemaa jirtara kullaa laayitii waggaa tokko sanillee ga'uu dhabuu mala garuu inshallah rabbi khayraa godhu so isin hundi keessanuu du'aayiidhaan isiidhaas rabbiin nagaan achitti adeemsu achitti immoo mana agartee rabbiin akka gaariitti raahamaaf kan inni keessa siyaa jiraachisu rabbiin deebisee anaafisii fi ilmoo isiitiin wal nu agarsiisu du'aayii nu gootanii akkasii karaa YouTube kanaatiin gorsoota biizinasii jiran akkuma duraan karaa YouTube kanaatiin gadi isinii furu karaa kanaanis gadi isinii fura even if karaa kanaan isinii dabarsallee karaa kaan isinis immoo viidiyoowwan garagaraa waraabee isiidhaaf ergee isiillee isinii gadi dhiisuu hin dandeetti waan jiru guutuu odeeffannoo jiru guutuu wal jijjiiraa deemna inshallah chaanaalii YouTube kanarratti immoo viidiyoowwan tokko yookaan lama biizines pilaaniiwwan lama babbareedduu qabadhee isinii dhufaan jira. Qabachuudhaan immoo yeroo tokko wanni isin hawwatuu qabdan ani waan wayii kan isinii baasu maashinni akkana nama awwaattaa jedhee kan isinii baasu maashinichi sun waan hojjetuuf qofa bu'aa hin qabu osoo hin taane ani yeroo baay'ee fakkeenyaaf maashina shaamaa isinii kaasaa ture. Maashinni shaamaa bu'aa hin qaba kan isiniin jedhuuf jaambirri kun 520 namtichi argatuu hin danda'a kan isiniin jedhuuf waan hojjetee qofa argatuuf miti. Waaksiin sun meeqan akka bitamnatu beeka waan baqusan jechuudha. Kirriin sun meeqan akka bitamnatu beeka. Kirriin suniif waaksiin sun wanni ulfaataa fi guddaa maashinicha qofa. Waaksii fi kirrii san namni bitee kirriin sun shaama 100 meeqa hojjeta. Waaksiin yeroo tokkocha birri 3,400 bitamu shaama birri 1,000 meeqa hojjeta. Kan hisaaba isaa adda baafadhee geessee bu'aa isaa akkasiin himu jechuudha. Waan garagaraa. Maashina gartee daanteelli uffata garagaraa shurraabiiwwan garagaraa hojjetu kalee isin dhaabsan illee maashinichi ammatti gatiin isaa yookiin isin salphaasitan birriin isaa isinitti guddachuu danda'a. 50,000 60,000 ta'uu danda'a. Wanti guddaan 50,000 60,000 ta'uu miti. Achi booda eega maashina bitaniin boodatti kirriin isin bittan sun gatii rakkasaan bitama. Birrii 800 birrii 1,200 1,800 kan bitamu kirriin sun. Kirriin 1,200 bitame sun yoo akka xiqqaate shurraabiiwwan 2 3 4 ka ta'uu danda'u. Yoo gabaatti jijjiiran immoo waan biraa fiduu kan danda'u jechuudha. Kana ta'uu isaa qorannoodhaan jechuudha. Qoradhee kirriin meeqan bitama? Kirriin tokkochi waan shurraabii meeqa yookaan surree yookaan gaawonii meeqa ta'a? Sigalee algalibsii tokko jechuudhaaf kirrii birrii meeqa nama gaafata. Kana guutuu herreega isaa gaafadhee addaan baasee isin hima jechuudha yeroo baay'ee. Kanaaf ammallee biizines pilaanii lama babbareedduu qabadhee dhufaa jira. Biizines pilaaniin babbareedduu lamaan kun immoo tokko otuma achi jirtan abbaa warraa keessan yookaan obboleessi keessan yookaan obboleettiin keessan yeroodhaaf ji'a 2-3 barnoota barachuu qaban wayitu jira. Barnoota san baratanii yoo isaan isin eegan isin achii galuu isinirra jiraata. Gaafa galtanitti birrii harkarraa qabdaniin meeshaa isin bittanii suuqatti galchuu qabdantu jira. Obboleessi yookaan obboleettiin teessan yookaan abbaa warraa keessan sun immoo gosa barnootaa baratanii
hojii suuqii isin bantan san keessatti hojii san hojjeta isin meeshaa fiddanii gurgurtan suuqa san keessatti meeshaa gurguramu jira inni immoo meeshaa isin fiddan san irratti herreega wii herreegataa bu'aa biraa argataa waan hojjetutu jira achuma keessa taa'ee waan ajaa'ibsiisaadha hojii tokkoffaa qabadhee isin hojiin lammataa immoo Finfinnee irraa haaluma salphaadhaan isinii iyyaa isinii kenna bootaa isinii kenna lakkoofsa jala isinii kenna dhayxanii gatii salphaa fi qinnaashiidhaan meeshaalee babbareeda bittanii baadiyyaatti suuqiiwwan sadarkaa aanatii fi garaagaraa irra jiran irratti suuqii qashtii bittanii meeshaa hojjetuu dandeettan. Birri muraasan kan bittanii akka salphaatti hojii bareeda ittiin hojjetuu dandeettaniif tirfii bareedaa isinii qabu. Inni sadaffaan mootiyyuu gatii isaa hin gaafanne hin axxaarraa jira haga adda baasutti isinitti himuu hin danda'u. Maknaatum meeqaan bitamee meeqaan gurgurama kana gatii isaa adda baasu malee isinitti himuu hin danda'u. Hojiin sadaffaa akka itti haa ta'u hojii lamaan kana qabadhee isinii dhufaa jira. Hanga isin immoo chaanaalii yuutuubii kana ammootana jala seenaa laayik godhaa sheer godhaa koomentii waan garaagaraatiin nu jala seenaa nu jajjabeessaadha. Ammaas sabskraayibiin keenya kan chaanaalii kana naannoo 6,700 gahee jira. Inshaallah kana durallee isin kadhadhee jira yuutuubii kana isin naa kennitee jirti. Kalaas mee ammoo jala seenaati hiriyoonni keessan yookaan warri durallee karaa kaaniin hordoftan guutuun keessanuu wal waamaati. Inni illee bar yuutuubii karaa biraatiin dhufee jira jedha walitti maatii sabskraayib naa godhaati. 14,000 isin geette kanaan naagaa osoo isin 15,000 naa geettanii silaa isin ula biraan deemtu isin illee 15,000 naagaa waliddanii dura isin abdadhee rabbii gaditti 15,000 yoo naa geettanii deemtu isin jedhe sanuu jibbee iddoon 50,000 naagaa isin jedhe ture haa ta'u sun hunduu hin danda'amne inshaallah rabbiin keeriyaa taasisu amma haga viidiyoo biizines pilaanii kanneen lamaan irratti sagantaa bareedaa qopheessee order godhee hisaab isaa guutuu isin baasee isin dhufutti viidiyoo tanaan isin dhaammadhaa inshaallah koota laalaati subscribe nu godha like comment share nu godha obboleeyyan ayyaati warri meeshaa keessa na biraa jajjattan inshaallah kuno sagalee dhagaa jirta yoo ta'e qaxaqataa jirti ijoolleen jechuun wallaahi akka gaarii qaxaqataa jiranii meeshaa keessan warri shaashaman irra jirtanillee warri bakka biraa jirtanillee akka gaariitti isin hojjetaa jirra inshaallah eegalamee jira ijoollee itayyaa lamaan na jajjansuun illee warri shaashaman na jajjanillee hundumti keessanuu ulfaadhaa galatoomaadha haaluma gaariin isin oofaa jirra wallaahi hojiin ittisiisaa boonsaa ta'e isin biraan ga'uuf jirra. Kanumaan isin jedha kan inshaallah viidiyoon tun gabaabattullee kanumaan yoo jenne maal jettan maal jedhe. Bareeda. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagaleen kiliin dhagahamatti dhiyaada. Egaa abbaan ajaboo YouTube fi sileessaa jirani. Sileessa beekanii sileessitu jira. Inni ajaboo ati isin immoo jechuun hin mufatte beekanii kaameratti hin baasanaa jedha koomentiin hedduun hin mufatte isin jenna afaan hin dubbatanii jalasiidhaa jennee rakkoo hin qabu daa'ima. Daa'imman miidiyoo irra guddatti bara kana akkuma sana amma booda ijoolleen abbaa ajaboo barbaadan meeshaalee kichinii qubsaaxinii tasriihaa ammallee tiifi istaandii kanneen xaawulaawwan garaagaraa diizaayinii feetanii jechuudha. Ajajachuu barbaadan xaawulaa kursiiwwanii darajaa 3 saniifaa ka barbaadan bira ajajachuun dandeettanii akkasuma hojii majliisallee ajajachuu dandeessanii hojii gahaa fi haala bareeda hojjetaa jira inshaallah har'as warri kichinii ajajattanii jirtan xumurutti gara xumuraatti deemaa jiru innaa inshaallah akkasuma jedha yuutuubii kun isaatii ani immoo waan silkii sana qabee waan deemuuf silkii saniin kan wal bira jiraannee akka duraa waan hin waraabneef asiin argattan subscribe godhaa yuutuubii kana laayikis godhaa fi abbaa ajab jedhi jijjiiradhu kan maqaa. Aaraa ni nasruudha. Demi abbaa ajab jedhi. Ani abbaa ajab garuu ani nasruudha. Taa'ii. Ani nasruudha. Taa'ii. Ani abbaa ajabi. Ani abbaa ajab garuu nasruudha. Yoo inni jechuun yuutuubii kan abbaa ajab jedhee hin banatiin maqaan jijjiiratiin anillee kiyyasa maqaa kiyyarra jijjiiradhu umma ajab hin jedhu. Ani umma ajab jedhee ati ana nasru. Lakki ganaa namni waan biraas eefaa waan biraatti deemuu danda'a. Abu ajab jedhu. Ana nasru businessman. Wallahi abu ajab jettee baasatta. Chaanaalii kun chaanaalii nasru. Tuubi. Nasru tuube. Ammaayis Nasraa saw Nasroo abbaa hojii agartanii markana kanii jiru daalacha. Maafi yalle abbaa hojii daalacha bulchiinsitti mul'ata akka ta'e yoo kana luqqee dhufuun isin mul'ata wallahi hojiirraa dhufaa jira. Isin galaami. Kiyyalle. Hojiirraa dhufaa jira. Qoy kadamee. Nasroo Israa saw Nasroon nama hojiiti nama kijibaati yookaan nama fakkeessee buluu miti. Hojiitti jirra. Hojjannee isinis boonsinee nullee isiniin boonuu feena kun immoo chaanaaliin keessaati nu hordofaa isiniin jenna. Harka daalacha kanaan. Abba. Ana ka. Ishi dubbii. Haasa'ii meeshee.
السلام عليكم قب أيمني أما قب أكنا أفين كيافي نانجرم أفين كيافي نانجرم أفين كيافي عندما أفين كيافي بورسك أودي أتيمبود نمني هو غرغرة كنديم إنكل في سرعة سنة إيش إنكل بمامي سرعة فيديو كسكر فوني فيديو كده تقول فيه تاتنا نونال إنكل بمامي وفي قد حسن أما كن كوبين أكنا فيما سنجا سنندت قبايا نمان يعني في كياف وني جيتي وفين كياف مالي نجار رموتي نانجسيسة بدادين كتير سبب منارade أتيم بودا وني تنجاي مالي نجايستا وفين كياف نبيسيسة وفي نبيسيسة نمني وفين كياف نبيسيسو نتمو نأرجو بقى جايك أكنا أما أنا كان دبري مامي إيش إذا ماما أكسني هنت كانت الأجنبية جرتني ويلين موجا مكي عجبوا فازوي ما جناني عجبوا سنترتي يوتيوب يكون أبو عجب هذا أمو نصر يوتيوب هذا مكان سازل بريسا وهذا اسم بريسا تنسى والله channel يوتيوب كنا نصر business man كجدون أفو برباد لقمة بدني نصر business man مكناتهم أنا هذا بيتا يروبا يوتيوبي وركاوني ورفعنا معرفة هنا برسمي ولا لكن في يوتيوبي كفصل ثاني channel وان برا كان هرب في الجروي business يتنجيشوا أكله يسرع سوا يبلو نام هوجي جاني بناتها you know business plan يبجلك أونجيشوا سيجلا مثير business plan يقول دافع لك أبتني دمني يبلو نام هوجي جاني كونس بكم نصر أبا هوجي يكون نصر نام هوجي نمني كمو يوتيوبي كان نصر نام هوجي جاني سيرش يوبله حالهم سلبان سيجلا business يكون بريت تذكر هذا قرقودات تجرب فكينيا business هانغ كرشي مليون شاني مليون هو إلله كباتن إسني باسون دندنا فكينا أنا مو كباس برتلسيت مدرمي وام ميديا غرغرة هردوفو هامي والله لكم نموت كورس غرغاري كننكو فهم هردوفو هامي إجولي سدركا بانكي كيس جران mana bank case bankaro jechu bankaro ijolle business management and kan accounting and finance and mal management ko sagara garatin bani hoji motuma gurguda banki dabile business finance du case hojeta garte akata business tokko itin socho dan itin jijiramu dan dorrat namoto jetan tir isa sayra le gorso fura dun qabasini gale akeriyo mati jechu sigale wan bai jechu kanaf alafuma ka enamni tokko suuqi bani waan senjere ko suuqi bante milka undandeet suuqi banuudhaaf kaapitaala meeqas barbaachisa bakka kamititti banuu qabda yoo bantummoo meeshaa kamii galchuu qabda haala kamiin bu'aa argatu qabda kana namni lafa siikaatu turre jiraata malee hojiin suuqi nama kasaarsaa yookaan nama bu'aa nama qabaa fi nama qabu adda baasuu namatti himuun callisanii hin danda'amu maashina shaamaa biti hojii eegalu maashina shaamaa yeroodhaaf maashinichi katibitti birri kanaani dhiyeessii isaa mootu meeshaa dheedhii jechuun waaqsi fikirri haganaan bitta san irraa booda birri haganaa irraa argatta achi booda immoo meeshaa kana gatii haganaatti yoo bitte immoo kana booda baasanii ati baastu hin jiru waaqsi haganaan bitta irraa birri kuma hagan argatta kan dhibbaa hagan argatta biizines lafa sii qabu qabna nama wayii si gorsu salphumatti waan ragaa qabatama ta'ee qoratamee amma lafa jiru hin jechuudha akkasitti kanaaf gorsa baay'ee isin dabarsuu dandeenya jedhudha kanaafuu maqaa yuutuubii kana Nasruu Abbaa Hojii ta'uu jiraata. Nasruu Abbaa Hojii. NB echita gabajan isa NB echita samaan akkasitti inshallah jajjabeessanii anileen share godhaa biran jira channel kun duralle channel nama kabaja nama dhugaa dubbatu nama hojii beeku ati nama hojiiti jedhee dabarsee naa kenne namni sunni beektan Abdul mobile app dha Abdul app dha barsiisa technology barnoota editing barnoota youtuber hundaayyuu email garagaraa hin beektani isa channel kan anaaf kenne gati marxasaan naaf kenne maaliif أنا تنا موجود يروسان أتيس أما الحمد لله أنا موجودة يروسان وايد دوا غرغرة وجدنا يوتيوب يكون لما قرآن نافكني باي اسمعني مو غلطي فتشو بربادا هقول فاتنس اسمعني مو أنا اللي نقاف سلسلة تميت ربما أنا هي هذا بس حجري إن شاء الله
kun walillee si dabarsa jira guyyarraa immoo itti gadhiista viidiyoo inshallah guyyarraa maa mallee ani immoo ajaballo jecha viidiyoo gadhiisu irratti rakkoo qaba rakkoo sana inshallah ideetiin bisu qaba hanqina ogummaatiin qaba ani nama kallattiin bilbila natti haasa'u wajji dura haasaa herrega iskiriiptoo fi kaan laqallaqee baasu malee viidiyoo fi miidiyaa tokko oliiga gurguru kanan beekon dhaggeeffachuu ilaaluu barreessuu dubbisuu dubbachuudha viidiyoo kana edit godhee keessaa kutaa kaan itti dabalaa kaan itti isaa kana baay'een beeku ganaa salaxxanaa ibara Abba. barreeffama kan inni keessaa murta ganaa salaxxanaa editing beeku keessaa murta Abba. Paaspoortiin baasaka. nishin baafta xumurree eedami خلاص والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ربنا قاوي إنه هذا يبسو أبا جبو جبجبي ساسين جدا مامتية نجات الآمن إسين جالاتي Isin tayo. أنا بابا فيديو نور عمجي Anak ababa. Video sini wa. Sige,